bla 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 dubbiin isii hattuun eenyu ana moo isii dhaabar hattuun kaas keessa dhufte haqa keenya dubbachuurra yeroo nurraa fudhattee gubatte hattuun isiidha malee anaa miti hattuu. Anyway, what was I even talking about? Oh yeah, enu qeerroon kenna afaan tokko taanee waliin hojjetaa jirra jedheeni. So kanaan dura hin qabne ammoo ni qabna. Okay? Abiyyiin nu miidhaa jira sehe malee nuuf balbala nagaa nuuf banaa jira. Anaa miti barka nama waliif fidu. Inni dalagaa isaan yakka inni dalageessan ummata Oromoo walitti fidaa jira addunyaa guutuu keessatti. Kanaafu addunyaa hunda keessatti dargaggoon keenya dardaraa fi shamarran keenya walii galanii jiran. Haasaanii jiran. Eenyummaa isaanii barataa jirani. Oromummaa isaanii barataa jirani. Miidhaa Oromoo baratanii biqilaa jirani yaa ummata kiyya qeerroon addunyaa ala keessa. This has never happened before. Kanaan dura ijoolleen keenya Oromummaa isaanirraa hanga sadarkaa kanatti boonuu isaanii anuun argine ija kiyyaan. Waan namni isaanirraa gaafanne ufuma isaanii ka'anii waa hedduu dalagaa jiranii bara. Yaa ummata kiyya kana eenyutu godhe? Jawaari kana godhe? No. Abiyyiitu kana godhe. Yes. Abiyyiin hayyoota keenya tuquun akkana ummata hunda bakka isaanirraa yaasee garaa isaanii gubatee sababa isaaniif jecha ol ka'anii jiranii amma. Okay? So, amma torbaan lamaa fi kun yaa ummata kiyya yaanni isaanii torbaan lama kanaaf interneetii cufanii duwwaaf jechan cufnee bara. Wanti isin beekuu qabdanii waa irraa turan waa qopheessaa turan torbaan lama saniif. Okay? Yaanni isaanii hidhatti naqanii interneetii cufanii booda kijiba qopheessaa jiran. Torbaan lama kana keessatti kijiba qopheessaa jiranii addunyaatti kijibuuf deemaa jiranii qopheessaa jiran. Garuu wanti isaan hin galin tokko nuti isaan olitti qophaa'u jirra ummata kiyya. Akkasiimi. Waan isaan oduu kijibaa kana ka isaan irra jiran nuqaa dura Abiyyi duraanii bar kijibaa akka waa'ee Oromoo kanarra dubbataa jiru beekaa turre bar ummata kiyya. Kanaaf qophoofne. Gaafa inni Jawaar fudhatu dhiis. Gaafa inni Haacaalu Hundeessaa gootota keenya ajjeesu yeroo sanii dura ummata keenya dargaggoo keenya qeerroon keenya kan hundarra quba qabaa turan. Ammoo cal'ifneetumaan haalaan namichi heeraan deemaa jira. Heeraa malee wanni bira haasaan jiru jenneetumaan sabbarre obsine. Kuno amma inni argee jirra. Biyya san cufee nama hunda hidhatti galchee dargaggoo keenya galchee warra qabaata qabu galchee hidhatti ajjeesuu rukkutuu miidhuu tumuuf kana hunda isaa ammoo torbaan lama kana keessatti kijiba keessan sirriitti eega qophooftan booda hunnu Oromoo way asteen akka cal'isatu si eegaa turre seetani nulle qophiidha. Nu martu dargaggoon addunyaa keessatti ani ka isaanirra quban qabaanne sababa Abiyyiif jecha ufuma ka'anii sagalee ufii beeksisuudhaaf. Kijibni isaanii isaanumatti gaddeebi'u. Oromoon gaafii takkatti. Gaafiin takka qofa ka isaanirraa gaafanne filmaanni kennameeti jennee gaafanne. Haganumaami. Mee wanti bira maalirraa gaafanne Abiyyirra? Watakka. Dachii Oromoorraan haasofne. Watakka Oromoorraan haasofne. Just waan sirra barbaanne sagaleen kenna lakkoofsa kenna. Hiree fi carraa nuu kenni bakka filmaata sanarraa jennee salma qofa irraa gaafanne. Oromoo san gaafannaan Oromoof deebisu diddaa fi ajjechaa fi hidhaatti ka'an isaanii. Inni Oromoo badduu godhuuf irratti dalagaa jira garuu akka salphatuuf deemaa jiru quban qabu barani.
ka isaan dura hoggana Itoophiyaa jedhanii Itoophiyummaa jedhanii ka uf miidhani ka uf salphisani akka adda of sihaa barani maal jennaa ija bobaaftee ilaalaa jirti bar addunyaan Oromoo qofaa miti bar ka kanaan dura namni Oromoo hin beekne amma garagalanii hay Oromoo maal jechaa jirti jedhanii warra Oromoo magaafataa jiran. This is their plan. Propaganda isaanii kanuma beekuu qabna. Torbaan lama kana keessatti they plan to blame us. Ammallee already eegalanii jiran. Amma reefu share godhe Facebook kiyya gubbarra. Eenyu maqaa isaa namni ka kanaan dura aangoo san hin qabne amma bakkuma akkanumatti baheetiin waan ajaa'ibaa haasaa jira. Warra biyya alaatitu rakkoo kana nutti fidaa jiranii jedha. Akkasii warra biyya alarra eenyu affeertire akka biyya kee keessa seenanii akka biyya keessa laalanii eenyu fa affeerte eenyu jira hidhaa ka kanaan dura cufame eenyu tubane nuti filmaan sababa coronavirus jecha dhaabnii jirra ofii nama waan jaalannee fi eeggannoo namaatiif jecha filmaanni kuni akka fuula duraatiif godhuuf deemaa jirru qophiidha nuhi miti ka aangoo qabu warra election qopheessaa jirutu lafa kaa'u jira jedheetumaan akkuma warra media gowwaa tahanii akka dubbii isaaniif hin galle akkanumatti haasaa jiran. Dhuguma nama ajaa'ibsiisa. Namoonni beekaa bara. Dhuguma filmaanni osoo barbaanne kunoo biyya Ameerikaa kan waggaatti doolaara biliyoona meeqa qabatanii Ameerikaa irraa. Dhuguma filmaanni otoo barbaade boru godhuu danda'anii bara. Boru har'aa miti boruma kana torbaan tokko miti ji'a tokko booda miti boruma godhuu danda'an osoo fedhan osoo haja irraa qabaatan osoo fedhii qabaatan. Amerikaan ka addunyaa hunda keessa Amerikaan ka sababa coronavirus jecha ka namni du'aa jiru kunoo ji'a sadi booda electioniti seenuuf deemaa jiran. Amma bara Itoophiyaa fatti yoo gaafate nuti muuxannoo isaanii hin qabnu bal'aa kijibuma kana namatti guuruudhaaf malee akkuma isiniif hima yaa uummata kiyya tokkummaa African Union achitti finfinne masan keessatti qabanii resource waan qabaniif jecha beekumsa waan qabaniif jecha aangoo hedduu qabatanii jiran Itoophiyaa kana amma yeroo isaaniif mijjooyne barniti dandeetti san hin qabnu nu Itoophiyaadhaa jedhan. Achi booda haja yeroo wanni tokko haja irraa qabatan dandeettii qabnaa ekonomii keenya guddatee jira bla 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 fuula lama kana agarsiisu fuula lama dhiise fuula 100 yeroo baasan nu argaa jirra qophiidha isinitti deebisuudhaaf qophiidha sodaa duraa saniin qabnu sanillee isin beeksisuudhaaf waan fedhan yoo godhanillee it doesn't matter ima jirra kana beekuu qaban hidhawwan Meet namittiin sun kuno gatamtee jirti. This is what I mean. Namni so gowwoomsuudhaaf bal dubbiin bakka ittiin seenerra dubbii biraa sitti kaasuu barbaadan. Toltuutu faa ati muslima terroristiidhaami ati akkanaadhaami ati dalagaan qabdu. Lakki ani akkasii miti lakki bakka dubbiin taane keessatti damee dhaabanii achitti dubbiin aggara sanitti si garagalchuu wadan. Yaa Oromoo kenna nuti dabarree jira bar dubbii sanii dhas distraction jedhanii karaarra ijji kee akka karaarra bakka biraatti wanno si godhuudhaaf karaarra si garagalchuu barbaadani si galee akkasuma godhuu wadan isaanii. Nuti hidhaawwan irra beekuu barbaadan nin beeka. I know. Ammoo nuti qabsoon keenya itti fufuu qabnaa isin jechaa jira. Hin beeka hawwiin keenya hundinu hayyoowwan keenya akka gad nuu dhiifamu akka nuuf gadhiisanii barbaanna. Hawwiin kiyyaas akkanuma bara uummata kiyya. Ammoo we have to be careful. Yoo gadhiisanillee yoo gadhiifuu baatanillee qabsoon keenya yoomillee itti fufuu qaba. Free Jawar yeroo jettan anu Jawar akka hidharraa gadhiisanii nin barbaada.
ammoo already ni beekaa jirraa bar garagalanii no Jawaariin yakka dalagee kuni biyya keenyaati biyya ofii keenya keessa heera ofii waan qabneef jecha karaa process keenyatti fufuu qaba jennaan dubbiin achumatti cufuu edan free Jawaar yeroo jettu maatu sigee free Jawaariin Jawaar balleessinaan harka keenyaa jira Jawaarii jechuu danda'an isaan karaa heeraatiin Jawaar jedhanii Jawaar immoo waan inni tattaafate yaa ummata kiyya nageenyi keenyaaf tattaafatee bar nuuf qabsaayaa turee bar kanaafi qabsoo keenya yoomillee itti fufuu qaba sagalee keenya iyyinsa keenya dhaabatuun qabu maaluma goone iyyamneetuma nurra fixate jechuun wanne akkasi ofirra dhiisuu qabna sagalee keessan hin xiqqeessina sagalee keessan hin xiqqeessina sagalee akka qabdan gatii uf kennadha haasahu kana hanga arrabni keessan gogeetitti fuftee dubbachuun iyyachuun bu'aa guddaa qabdi akka tikkaatti ilaalina isaan akka barbaadan akka gatii uf hin kenninee barbaanna maaluma iyyaa jirtan kun torbaan lamaaf iyyitanii maatu jijjiirama watakka dhuga dalagaa keessan ka torbaan lama qofa yoo akka torbaan lama qofatti yoo kalakkaa jirtu nuuf hin taane jechuun ni mata ammoo hojiin keenya fuula dura wanti nu barbaannu hanga argatutti yoo kalakkaa'u taane it doesn't matter torbaan lama ji'a lama waggaa lama akkuma fedhe haa ta'u nuti akka hin dadhabne sanuma beeksisuu qabna amman booda actually wanni tokko isinii himuu barbaada namni yeroo dubbii kakaasanii waa'ee bla 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 jedhanii yeroo mataasi dhukkubsu edan wanti deebisuu qabdu kana wama tokko jettee deebiftaa abbaan fedhe haa ta'u diina keessatti dhufnaan kana hoo maali isin gatiin qabneen oromoodha nu jalaan bultanii baabla kana hunda yeroo isin dubbatan ka jechuu qabdu nun dadhabne hin dadhabnullee waan feeti dubbadhu ana amma cal'isee tuman si caqasaa malee waan jechaa jirtu kana fudhachaa jiru kana beekuu qabda itti fuf haasay mee wanti bira maal jechuu barbaada itti edari naarrabsuu fi itti fufi naarrabs hayyee haa dadhaban nu dadhabuu irra isaan haa dadhaban nu qophiidha propaganda isaanii fi qophiidha wanti deebisuu qabnu qophiidha kana hunda ni beeyna yaa ummata kiyya warra hayyoota gootota keenya kanneen hunda ka amma hidhaa keessa jiru kanallee akkuma isaan nuuf miidhamaa jiran kana yoomillee nullee miidhamuuf ni qabnaa bar so walitti deebinee let's come back to our topic salphina guddaa keessa deemaa jira abiyyiin quban qabne malee waan gaarii irra jira seheetiin ittuma fufaa jira jila isa namni isa bira dhaabataa jirullee akka inni dogoggoraa jirullee ni beekan ammoo jiruu ufiif sodaatanii tuman yes doktora keenya isaan jechaa jiran malee dhugaa oromoo waan akka tahe dhugaa ummata isaanii waan akka tahe beekanii jiran never underestimate the Oromo people takkanuu cabsinaan biqilleetumaan deema yaa ummata kiyya kana hin irraanfatina dhaamsa kiyya asumatti raawwata walitti deebinaa thank you